Gaafuma rakkoon namarra ga'ee na dhaqqabaa jedhu ijoolleen keenya gaa maaluma dubbanna kan bara kana waan dubbannus dhabne ofittis qaanofne balaa nama tokkootiin baay'ee tokko qaanaa jirra dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Mee viidiyoo kana dhaggeeffanneeti walitti deebinaa. Sudaan hin turre Sudaan asli hojjetaa ture sararatanyaadha bira hojjetaa ture shufeera mucaan isiin amma maqaa balleessitu jechuudha. Shufeera kenna. Nu fidaan nu galche. Ayya. Achimmoo ganda biraan ji'a lama ture. Ji'a tokko fi bultii 15 isaan bira ture achi hojjetaa ture jechuudha. Malee waan ta'eef walitti quba qabnu jechuudha. Dhageeffadha warri maqaa balleessisan. Saroota warri miskiina maqaa balleessisan. Qoy miira keessa galayyu. Mucaan Suudaantichi shifeer. Saroota warri daa'ima maqaa balleessisan Haliima. Akka dinatti himtu adee duqaasa sinatti zooree waan an jedhu wallaan. Yani osoo yani sanuu te akkamitti dhalate daanti ilmi ji'a shanan baatu Suudaanticha wallaaf bira taa'ee biraa deeme. Ji'a shanitti ilmi dhalatee guddatee haganagaa siin sammuu akkamitti yaada. Silaa mucaan osoo ka Suudaanii ta'e gurraacha ta'uu qaba. Mucaan diimaa Oromoo fakkaata wallahi dhugaa jira. Argee bar. Laa wallahi mucaan hin bareeda maashaallah maanyaadha maanyaa mucaati laal mucaan maashaallah. Masih masyaallah Sudani fakkaata si bira jira mesri jagee salaale qabrii qabdaan sobiin garuu. Wallahi maashaallah wallahi maashaallah rabbii kana maashaallah mucaani Oromoo fakkaata. Ilma abbaa gadaa. Baratti kokkolfaasu waan gaarii shaggaa hojjetetti fakkaatu. Amma sanis ta'ee kanas. Garuu laali sanis ta'ee kanas asli maaltu jira seete. Rabbi mucaan rabbiin baga nagaan ishii hiikee baga lama taate ishiini. Dursa kan kana an mucatti tana baatii lama dura ishii argeen ture eessatti ishii arge olla fiya kana jirti as nabira dufte qani tokko karaarratti jetti ishiin qilleensa fudhataa jirti micooti abashaa kenna ijoollee teenna jedheeni gaafadhe naan jette dhufnee walumaanii suuqii kiyya seennee wajjumaan teenye taphachaa ollee kaatee deemte gaafa biraa yoo dhuftu na dhabde ana manaa na dhabde dhuftee na dhabdee deemte ana makaa ergasii kalee qalqala gasii irranii wanno jedhee toyoon allaalu ishiidha. والله طالعني كي كتاريفت والله بلان نتب نرفد والله يجون انا ماشي انا ما جدي يو سانو نبر دفتمانه دفت وان كان اكسر جرؤتو بيكتو ما نان مريتين انس دبرتي ده فرمات تبربادو دندنيا او تاوس باتمو كا مراتا وفي اباتي ده وتي ميرا مجدي بدنا ما وتي تكنيه بدنا كو كامانيا والله وتي نجرا كنو والله بجاك لي لكي تاي قرباننا والله وتي بيچار Marakira والله marakira fata mejra والله argite ay arge والله fagoti gudena goga fakata bar والله goga shani kana karor jaga ke surtemo konserti omama dema turtemo jechun daawwattotu maqay fataw sanille osote rakkoon qabu beeyta osoo konserti deemee akka nama bashannanee yookiin mootu jedhee of argee akkasitti waan rakkoon qabu akkasillee hin taane jechuudhaani wala marra ture sareeti jechuun amaree mucayyoo tuun illee kuno mucattii mataa jabaatti manaamin jetti sanuma ummanni dhugaa keetii fi kaan siyaa beekuu fi alaa kullaan ati amma waggaa shan Dubaay kan teettee akkamitti mana mucitaa wayillee hoolotuma wayillee biyya birree ergitee bittee rabbiin kennanne homaan qabdu biyya kama dhugaa rabbi si arguutti. والله ربنا شاهد يومين ما نقبل kabajamtoota keenya nageenyi kan jaalala kabaja bakka bala fartanii kabaja tokko nagaan daganne isinis baga nagaa fayyaa taatan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa guuteedha mana kana subscribe like gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna egaa ka viidiyoo hagan arga dhaggeeffatanii kan maal sinii godha baay'ee nama gaddisiisa waan ta'eef jechuudhaan akka kuutitti natti laagaame shamara ta'uu kootan of jibbe jechuudha maaliif jennaan gaafuma rakkoo bichaa na dhaqqabaa du'eedha odoo rakkoon namarra hin gahin duratti of ilaaluun eecha akka deemnu maal akka goonu adda baasnee beekuun nurraan eeggamu obboleettiin keenya kuni ka mucaa kana TikTok irra nan baree jechaarti TikTok irra wal barani Dubai keessa jirti inni chaarjaa jira jette inna TikTok irra wal barree mana ijaazaa na barbaadin jedheeni jette
mana ijaazaa dhiiraan naa barbaade jedhumoo shamarraan naa barbaade jedhumee jiru adda baafadhaa waan kana maaliif jenna shamara waan ta'eef shamara akka ofii barbaaddachuu qabdimoo dhiiraan mana ijaazaa naa barbaade yookaan immoo iddoo jireenya naa barbaade dhiira waan ta'eef faayidaa fiiti jecha waan barbaade soobuu danda'a jechuudha kottu anuusi na bira hin jira jechuu danda'a baatee deemte gaafa sanii oromoodhaan tiktookii gubbaa irratti mari'attee yaa oromoo achi iddoo ijaazaa mucaa kana biratti argadheen jira waan ta'eef yoo waayillee na godhe ragaa naa ta'a jettee jirti gaafa san ofishiitiif kaatee akka barbaadetti deemteerti eeyyeen amma ilmoo dhalanii miidiyaa irratti dhufanii akkanatti abbaa mucaa abbaa manaa kiyya abbaa manaa jechuun gaafa seeraan wal fuudhani jechuudha gaafa nikaan hidhamee akka amantaa musliimatti yoo ta'e nikaan hidhamee maatiin eebbisee eebba yoo heeruman inni sun abbaa manaa jedhama akka amantaa kiristaanatti illee maatiin taa'ee eebbisee samaanaan godhamee waa hundi yoo xumurame inni sun abbaa manaa jedhama garuu nama tokko akkanuma mana tokko jiraataniif wajjin bulaniif abbaa manaanii jedhama abbaa manaanii guutame jechuun iddoo gaafinatti ta'e kanatti isinis naa deebisaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan goonu doo ilaallanni jechuudha baay'ee barbaachisaadha har'ammoo rakkoon irra ga'e oromoo na dhaqqaba oromoon kun barbirri lafaa hin haru birris hojjetanii ijoolluma akka ishee kanatu kushiinaa madaamii keessatti xaarii hojjetee rakkattoota gargaaraa jira malee oromoo waaqa ta'ee maallaqni waaqa gadi bu'e san hareetu nama gargaaraa hin jiru jechuudha rakkattoota meeqatu jira beela'aa meeqatu jira biyya keessa jechuudha kan agabuu bulu kan waan nyaatu waan uffatu dhabee qullaa rooba aduu keessa jiraatu jechuudha kan akkasiisan gargaaruun odoo jiru kana asitti quufanii biyyaa ba'anii kaayyoo manaa ba'anii wallaalanii jedhanii fi an akka mataa kootti jechuudha garuu gara tokkoon garaa na nyaatte bakki ittiin garaa na nyaattetti deesseeti suudaniidhaa deesse jedhanii ijoolleen ofirraa baasanii karaatti gatan jechuudha maaliif bakka keessattuu Dubaay akka Saudiitii miti ni ulfaata daa'ima dhalanii qabatanii hojjechuunis hin eeyyamu natti fakkaatu Saudii kana mana gaarii yookaan mana miskiina yoo argatan ilmoo ofii wajjin illee dalagachuun ni danda'ama Dubaay garuu akkasii miti jechuudha inni ofirraa baasanii gatanii jechuudha ijoolleen gatan immoo kan waan ilaaffiseef takkamuu fuutee galtee uummatatti fiddee jechuudha bakka kanatti immoo deessee guyyaa torbatti kan gatamte isaan illee gatuu hin qabanii ishiitu dhale waan ta'eef akka barbaadde taatu nyaata kennanii fi aguma ji'a tokkooti soo ta'e kunuunsanii saniin boodatti haala fala ilmoo isheetti guddifattu immoo barbaaddachuu qabdi malee deessee guyyaa torbatti daa'ima tana baasanii alatti gatuu hin qaban ture baay'ee garaa na nyaatte iddoo sanitti shamara ta'uu kootu baqqanatti dhaga'ame deebi'aati dhalli kun nama dhibuu hin jedhe bi'a ani warruma karaa irratti deemaa dhalu kanatu gaafii natti ta'e maaliif jenna shamarri nuti jechuudha shamara dhala jechuun kun warroota kaawwan yoo laallu bakka baay'ee dhukkubsatu baay'eetti dhaga'ama warroota biyya ormaatti dhalu kana garuu dhalli ittiin dhaga'amu ani gaafii natti uume jechuudha akkuma arganitti dhalanii akkuma barbaada warra ta'an kana bakka dhukkubbiin ittiin dhaga'amu natti fakkaate ijoolleen tokko kan ji'aatu yoo itti dhufe baay'ee tokko dhukkubsatu baay'ee makaraa argu jechuudha gariin immoo dhaloomaatti kan fakkaanne jira garuu maatiin ilmoon koo naa hojjettee biyya ormaatittiin ergadhee jira naa hojjettee ofis jijjiirtee anas na jijjiirti jedhee eeggata garuu ijoollee gaafa as geeche maaliif akka maatiin isheetu biyya ormaatitti ergateeyyuu kan hin beeknetu jira jechuudha kan hin beeknetu jira dhugaa dubbachuudhaaf maaliif dhiira yoo nama barbaachise gara biyya abbaa ofii galanii maatiidhaan bakka heerumuun barbaada jedhanii heerumuun hin jira waggaa 2 hojjetatanii amma obboleettiin ta'e jedhan waggaa 5 biyya ormaa hojjette jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf lukkuu dhuftu hin qabu aga waggaa 5 kana yaaduman biyya ormaa taa'e malee waan takka hin ergine jetti mee ilaalaa maaluma dubbattu mee kana waggaa 5 guutuu namni biyya arabaa taa'e wanna takka namni hin qabne mee maaltu isinitti dhaga'ama baay'ee namatti ulfaata dhugaa rabbii dubbachuudhaaf bakka namni tokko yaaduma biyyuma ormaa jedhameef biyyaa ba'ee bakka akkuma argetti jiraata jechuudha adaraa keechan obbaraa boru gaafa kuftan gaafa asii galtanii kuftan biyyeen si nyaatti jechuudha daa'imti kunis bar waawati waa guduufattee nyaachuu danda'a dhuguu danda'a namni itti heerumta sun nama eechaati gosti isaa maali maqaan isaa eenyu warra eenyu irraa dhalate iddoon dhaloota isaa eecha naannoo kam kana ayyuu addaan baasteen beektu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf arsii diidaati jedheeni arsii diidaati garuu maqaa isaan beektu
maatii isaan beektu arsiin diida uummanni baay'eedha. Mee akkam gooteen nama kana argite dhugaa rabbii dubba jedhamu safuu caalu waan akkanaa kana isinirraa qabu yaa shamarran keenya obbaraadha. Akkuma argitanitti hin deeminaa waanuma isinitti fakkaate hin hojjetinaa isinin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolafa yoon balleechaa qabaadhe yoon dogongora qabaadhe dhiifama naa godha na uffalchaa isinin jechuu jaaladha. Waan wajjin turtaniif immoo ulfaadhaa galatuumaa baay'ee.